Durbe ilma kee wajjin jaallatama Yesus Kiristoos eebbisa akka nurra buufi Addaan wajjin Abeeliif Seet Henookiin qulqulloota abboota kee warra duraa dabaladhu isaan faana Enook wajjin Noohii fi Seemi kan argatanii simboosii fuula isa jabaa duratti Abriyaan wajjin Yisihaaq Yaaqoobiif abboota kee warra argamsiisan seeni of jaaja addunyaa hundaasi Musee wajjin lubicha Aroon faana warra si fakkeessanii dunkaana ragaatti ishee gammoojjii turteetti Iyyaasuu wajjin raajii Chaafii mootii kan dhaabachiisee aduu gabaawonitti dhaala kan isaaniif qoodee birootafi Saamu'eel wajjin aarsaadhaaf dunkaana ragaatti kan kaase Daawitiini bakka tikaa hoolotaati
dibata mooti kan isa dibee dibata humnaa. Daawit waliin abbaa kee isa faarfata kan si faarsee akkas jedhee kochoo gugeedhaaf meetiidhaan kan faayamte. Isaayyaas wajjin Ermiyaasiif waan gaarii sarrajaani dubbannaa jabaadhaan warra lallaban humna isa jabaan. Eliyaas wajjin Elsaa'i fi raajota kan Israa'eli Izraa Sutu'eeli wajjini xoofoo bannaa kan obaase Uraa'eli. Isqeel wajjin Daani'eelii fi kan argan mul'ata warra dubbatan iccitiiwwan samiirraa. Anaaniyaa wajjin Azaariyaa fi Misaalee waliin ajaja mootii diduudhaani Waaqayyo isa samii ol qaban walakkaa labooba ibiddaatti warra kadhatan. Hundumaa wajjin raajota Yihuudaa kan Samaariyaaf kan Baabilooniif waa'ee ilma keetiif akka fiingee waliin.